jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo kan taatan hundumti keessan bakka jirtan dhiyoo fagoo keessaa falateessanii warri nu daawwachaa jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan koo kabajaa isinaa qaqqabuunis niin jedha. Ani Boonaadha. Egaa guyyaa irraa dhimma artistoota duraan saba isaaniitiif qabsaa turanii sagalee ta'aa turanii yeroo ammaa kanatti immoo faayidaa argachuudhaan qarshii argachuudhaan saba isaanii gananii konkolaataa fudhachuun saba isaanii kanneen ganan irratti odeeffannoowwan haaraa ta'e garaagaraa qabadhee dhufeen jira. Viidiyoolee garaagaraa icciitii isaanii baasan garaagaraas qabadhee dhufeen jira. Hamma xumura viidiyoo kanaatti turtiin waliin taasisaniin jecha warreen chaanaalii koo Oromiyaa Staarii faaraa taatan immoo asumaan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootti dabalama. Akkasumallee viidiyoo kana immoo like tuquudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Erga subscribe gootan immoo mallattoo beelii icon yookaan notification cinaatti dhufus tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa tibbaa darbe kana taa'ee danda'a artistoota bebbeekamoo Oromoo kan ta'anii keessatti warreen garaa isaaniif qabsaan garaagaraa jechuudha. Artistoonni saba isaaniif qabsaan keessa hin jiranii keessattuu Jaafar Yesuuffaa, Galaanaafaa, Keekiyyaanfaa warreen sabni Oromoo isaan jaalatu keessa hin jiranii warreen garaa qabsaan qofatu keessa jira. Isaan walitti qabanii turanii achirratti Tsaggaayee Dandanaa wanta isarraa hin eegamnee fi hojii isaa duraanii cilee dibu tokko dubbatee jira. Hojii isaa duraanii dhoskee jira artist Tsaggaayee jechuudha. Jecha kana dubbachuu isaatti egaa akka jedhetti Profeesar Isqeel Gabbisaa nama bara wayyaanii keessas ammas Oromoof qabsaa jiru Profeesar Isqeel Gabbisaa wanta hin taane jechuudhaan arrabsee ni jira. Viidiyoo isaas qabadheen jira. Wanta baay'ee badaa ta'e dubbatee jechuudha. Aktivistoota keenya garaagaraallee qeeqee artist Tsaggaayee yookaan Sayyuu Dandanaanii mee viidiyoo isaa qabadheen jira. Viidiyichis kunooti daawwannee walitti deebina. Aktivistii jettan immoo aktivistii miti. Aarti bishqiidha. Nama aarti bishqii jedhamtu. Nama aktivistii tolaa dubbatu dhageenye kabaja Piroofeesariis hin jedhiina. Lilmoon hojjetan agarre oduu malee. Afaan asii otoo haasa'u mee ilaalaa televizyiinii irratti afaan baay'een haasa'ina. Afaan nama jallata akka Piroofeesar. Afaan jallate ilaala. Gurbaan inni tokko immoo taa'ee akka fardaa muguu calqabe fardi gaafa dulloome immu galaan. Gurbaan gaazexeessaan tokko inni irra jiru muguu calqabe immu galaan gaafa duraa mugne gaafa wayyaanneen gaafa tuqamtu taa'ee achuma bula miidiyaa irra ilaala. Honnee godhadhaa. Waan namni sodaatu namni qabsoon na fakkaatu baal soda amma qabsoon kan calqabu amma booda. Ana na heeggadhaa na namanina. Ana hoon birrii argadhe nan geeddaramaa jechuudha. Ana kuni namaan galu taanaan qabsoorra jirruun somnaa dubbii babaay'isuu miti qabsaa'uudha hojjechuudha seenaa ol kaa'uudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo viidiyoo amma isiniif dhiyeesse kanarraati akkasiin waa hubattan akka dhageessanitti Sayyuu Dandanaa wanta baay'ee saalfachiisaa ta'e jedhee Profeesar Isqeel Gabbisaa arrabsee jira. Kana malees gaazexeessaa miidiyaa OMN arrabsee jira. Aktivistoota keenya kanneen saba isaaniif quuqama qabaachuudhaan rakkoo saba isaanii dubbatan Oromoon rakkoo kana keessaa ba'uuf immoo maal gochuu akka qaban warreen dubbatan kana wanta inni jedhee arrabsee faayidaa guyyaa yookaan yeroo muraasa kanaaf argatuuf jecha uummata isaa bal'aa kana ganee yeroo inni faayidaa isaa kanaaf uummata isaa ganee wanta kana dubbatu viidiyoo kanarraa argitaniittu. Egaa Sayyuu Dandanaa yeroo dhukkubsatee du'aaf jireenya gidduu galetti uummata Oromoo fi dureessa Oromoo beekamaa Dinquu Dayyaasaatu isa gargaareenii akka lubbuun jiraatu isa taasisee oolmaa guddaa ooleeraa fi uummanni Oromoo innis kanaan dura weelluu isaatiin uummata Oromoof qabsaa ture. Akkasumallee artistoonni biroonis jiru. Caalaa Bultumeefaa egaa Caalaa Bultumeen baroottan 2015 keessa yeroo qabsoon Oromoo finiinaa turetti qabsoo hidhannoo geggeessee bosona keessatti laga keessatti akka inni suuraalee garaagaraa argitanitti yoo ta'e uummata isaaf qabsaa ture sagalee ta'aa ture weelluu isaatiin. Amma garuu faayidaa makiinaa konkolaataa argachuudhaan saba isaa ganee wanta biltsiginnaa yookaan warra uummata Oromoo fi hin taane kan wajjin dhaabbataa jiru baay'een isaanii. Akkasumallee Saaliyaa
saamii akkasuma uummata Oromoof qabsaa turte. Isheenis baroota qabsoo Oromoo darban keessatti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti hojii isaanii duraanii haqanii jiru. Hundumti isaanii Caalaa Bultumee akkasuma Sayyoo Dandanaa fa'aa Saaliyaa Saamiin fa'aa egaa uummata baay'ee burjaajessaa jiru uummata keenya jechuudha. Qarshiif jedhanii faayidaa dhuunfaa argataniif jedhanii uummata bal'aa kana ganaa jiru. Egaa barri kuni hundumti isaanii wal calalaa jiru. Egaa ABO'nis qoqqoodameera, artistoonni kunis qoqqoodamaa jiru. Warreen sabaaf qabsaa'anii fi warreen garaaf qabsaa'an, warreen sobaan darbaa jiranii fi warreen sobaan darban kuni wal calalaa jiru hundumti isaanii jechuudha. Barri uummata Oromoof immoo numa darbaa yeroo dhiyootti beekamaadha kuni. Isaan gaa wal calalanii faayidaa dhuunfaa guyyaa irraa argataniif jedhanii uummatni Oromoo bilisoomuu waan hin hafnedha. Haa ta'uyyuu malee isaan qarshii fi maallaqa qabeenya garaagaraa argachuudhaan uummata isaanii gananii jiru. Egaa akkasuma kan Saaliyaa fi Caalaa Bultumee dubbatanii siniif hin dhiyeessaa. Egaa uummanni Oromoo akkuma beekamu wayyaanee wajjin hin dhaabbatu. Wayyaaneen ammas taanaan diina Oromooti. Kaleessa diina Oromooti. Uummata Oromoo rakkisaa turte. Haa ta'uyyuu malee amma yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo wayyaanee cinaa dhaabbataa hin jiru. Namoonni garaagaraa garuu akka uummanni Oromoo wayyaanee yookaan TPLF cinaa dhaabateetti odeessaa jiru. Artistoonni kunneen jechuudha akka itti yaadaa jiru. Ammas taanaa anas ta'e uummanni Oromoo bal'aan TPLF irraatii madaa gumaa qabna. Isaan cinaa hin dhaabbannu. Haa ta'uyyuu malee artistoonni kun akkasitti fudhatanii hojii isaanii duraaniitti cilee dibanii akka namni hin ilaalle, akka namni isaan hin galateeffanne, gara fuulduraattis akka namni isaan ajjeeffatu yookaan isaan tuffatu of taasisaa jiru. Haa ta'uyyuu malee gaa maal gochuu jira artistoota kanaanii of ilaalaa isaaniin jenna qalbii keessan jijjiirradhaa jennaani. Mee viidiyoota kanneen biroos ni ilaallaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti turtiina waliin taasisuu keessanii hedduu galatoomaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo biraa walitti deebinaa. Ammasittuu turtii gaarii isiniif haa ta'u.